Anaa dhufuu baga nagaan gara maatii keenyaa chaanaalii dhuftanii warri adda haarawaa taatan chaanaalii kanaa fi sheer fooloo sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jecha adda nyaata shaanaa lafee wajjin nyaata mi'aa isinitti agarsiisaa. Garuma wantoota hojiif nu barbaachisanii deemnaa nu hordofaatii nu ilaala. Shunkurtii, qaaraa, qullubbii, zinjibil, soogidda, kororimaa, zayitii, foon qopheeffadhee jira. Foon lafeetii ka ta'uu qabu, shaanaa kanneenumatti nu barbaachisa jechuu hojjechuu fi amma gara hojii deemna. Distii keenya irra keenyee kaanee yoo distiin keenya zayitiitti buufannaa achiin booda qullubbii buufnee shunkurtaa keenya sitti daanee waliin waddinaa foon qulqullaa'ee waan jiruuf isa itti buufnee waliin waddinaa gadi xiqqoo bilchaatuu fi yoo foon bilchaatee turree jedheen booda shaanaa itti buufnee banaa laallaa haga ga'uuf jechoo adeemsa jiru laalaatii hordofa. Fooniif shaanaa keenya sirriitti walitti yoo waddineen booda sirriitti waliin wadduu keenya laalleetiin bishaan itti buufnaa. Bishaan itti buufnee qadaana. Maaliif yoo jettanii buddeena waliin nyaatama waan ta'eef akka xoroshoo nyaatamuutii miti kun xiqqoo addaa bishaan sirrii qabaachuu qabaa. Itti buufneetiin qadaannee haga ga'uuf eenna jechuudha.
infaalotii waan guddisee aaraa jiruu fi hin dukkanaayaa naaf folchaa akka waan bilchaatu yoo inni ta'e barbaree dibboo itti buufannaa maaliif hin bareeda akkuma ittooti jechuu kunini xiqqoo garaagarummaa isaa shaanaa waan ta'eef malee akka hojjennutu adda ta'eef malee ittoma jechuu ittoma akka misiraa akka foonii diimaa akkas jechuu foon lafeen jechuun shaanaan lafeen jechuun kanaaf barbaree itti buufnaa bifallee hin bareechisaa waannaa bifaaf ka barbaachisuyyuu itti buufnaa qullubbii keenya itti buufneetiin qadaannee walitti deebinaa baay'ee bareedaa baay'ee mi'aa faayidaa isaa isinitti himuyyuu isinuu hojjettanii mana keessanitti yeroo nyaattanii hin argitan jechuu mi'aa isaa shaanaan baay'ee mi'aa akkanatti hojjetama lafee wajjin cidhaafillee akka bifa tokkootitti qophaa'a jechuu foon lafee shaanaan lafee wajjin hojjetamu baay'ee mi'aa baay'ee bareeda yoo ilaalanis. dhumarra geennee jirraa kunoo akkuma isin argitan kanatti bareedaa bilchaateeraa dhadhaa keenya itti buufnaa soqidda keenya itti buufnee mi'eessituu garagaraa mi'eessituu dhumaa akka qaaraa kanneen itti buufnee baafnee qopheessinee walitti deebinaa. Geennee baasaa jirraa baay'ee bareedaa baay'ee mi'aa isinis mana keessanitti yaalaatii koomentii jalannuu kaayaa torbaan nyaata mi'aa gara biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti isiniin jechaa asumaan galatoomaa waan na wajjin turtaniif.